barnootaaf achii miti wanni galamsa galamsuudha. Warra keetitu coroo jira moo barumsuma qofaaf nama dhuftee kophaa jiraatu jirti? jalatti si barreessa jirra kun nama waraabeen nama gadhiisaa waraabanii nama gadhiisan. Mangistii koo keessaan na barreessi rakkoon hin jiru tolee. Waan si gargaaru jiraatillee barreessaa. Dhiyoon tana si dubbadheetin ture naga buufte malee guyyaa isaan kumata kan seenne. Yaadadhu gaaf ganama yoon buna dhuuniyaan gadi nama darbaati gisee san hin sahe bunan hedduu jaaladha. Guyyaa san viidiyoo been jiru beetee kumata kan qabu si seeneetin bee. Sitti mee waan taatellee san booda ganna buuftee sittiin dubbanne carraan arganne guyyaa. Amma garuu gisee hunda mana kana hin seente yaadin tolee. Dhaloota guddisuun natti tola karaa nagee karaa bireeda irratti dhaloota guddisuun natti tolaan akka maakitti jechuudha. Karaa bireeda irra jiraachuu baadhullee amala bireedaa nin qaba ifiin hin jiru garuu meebii xiqqoo amala nin qaba jee yaada. Anquman qabu sanirraa wal barsiisna jechuudha. Garmaatii manaan keena dhufuudhaaf ilaa hedduu mokkoraa ture gaafa gandee rufa fooloo amma tiktook meeqaanis godheera laafa duraan baname fa'a dhufeetuman zalataa ol goruu argan eefanaas dhufeen argan. Itti nima waan tiktookii fooloon keessii guddata siifi nima ishee maal akka hojjechuu qabdu. Ati madrasaa barattaa miti? Hin wallistaa daansii dannestaa? Aaraa miti. Yoo tana wayin qopheessi jeesteen minne nashiidaa minaan je. Egaa yaa madrasaa ifaa islaamaa barachaa daansii dannesuun hin ta'uun hin beeka waan ta'eef madrasaa barachuun ture. Nashiidaa baasuu deemtaa sagalee keetiin. Sitti himeetin ture tana keessaanis sitti himammaa miti. Sitti himeetin sanbaduu haamtu. Oo nashiidaa baastuu qabdaa? Yaa qopheessee tan harkaa qabu jira gaa. Bereda, waan bereedaadha jabaadhu ishee. Akka biraati. Nagaa akka bira alhamdulillah. Inni akka viidiyoo baanaa goosiin jaanii boodarra si gaggara galchanii dhiisinaan jee sin dhiisanii irratti erganii jeete irratti erganis rakkoon qabu jeetun goosifadhee boodarra burun dhufaa jee iimoon dogoleen amma footoo kaasii arginaan jee beete amma erginaan duun jeen fagoodhaa manni waa isa namaatiin tagammamu jira jeetiiti. Bakka dhiisi rakkoon hin jiru. Isin guutuun fooloo yoo rakkoon jiraatanatti himishee eegumsa siif hin godha. Mootummaadha waan ta'eef sodaatiin eegumsi amma sii godhama. Yoo rakkoon jiraate sana barreessisuuf. Basaanis dubbisamaa koomaa keenyaa fooloo haa deebisa. Bikka ati jirtutti eegumsa siif hin godha shiyaan. Tole? Kana booda coroo keessatti sii deemtu mataa ol qabattee deemuu sirra jiraata. Because iccitii qabattee waan ta'eef. Tole? Maal iccitii qabatuutu jirraa haa ka'e. Iccitii qabatu jirraa haa inni irraan ta'an akkasii maallaqa jeeni darfaan hin dinne. Maallaqa hunda sii diddee miti. Rabbiin bar jaalamaa. Jaalamaa kana bar rabbiin numaaf kan. Bakka hin sodaatiin anaan sii jira yaa. Fooloo godhaa isaaniiti. Fooloo godhaa faamilii. Fooloo godhaa fi. Namni rifaatee hunda zara ijoolleen tajaajiltu turre. Nuraanis beekan nuraanis. Immoo piraankiin isa godhu. Dhiisi kalaas dhiisi waa'ee isaanii nuraanis baga goote piraankii bagati taphattee. Aslan hoolaa namni itti taphataa beete. Hoolaa daa'imni xiqqoonu xiqqishoo namatti akkasutti taphatte hanga keetii kanaa miti. Hoolaa
مون دادي تابر بقدي تعا فرا Arati kamu. Jangan nanti karena sore gusa. يا Sore gak kan nanti karena. إيسي خلاص إيسي أوكي برنوتا كوتا ميجا فولو سينكو داجر كوتا سنتي شروتي برتا جرتا أنا برمسا كم لكم ستكم ولكم لهم مسديم أفريقيا برد Madrasah berat. أو مدرسة إيفا إسلامو أنك سديتي قولني ميما Gak fatir tau gak megat. أنك عفوا المشانيتي Amma saddeet malee tabiraa ammas guddoo jaaru jiranii meegaditti. يا شرون قدتي جرت جامبر بيجي جيرام تجرت جاني بريدي جرت جانا ما ما في مكان كيتي من نفكاتا هاي نفكاتا سا واجل إيه كمان كي نعرفني لوف جوال جل Boleh semakin kini nih gambar nama sana kat. ما شاء الله ينبرد دبر وقامي كغرو Waggaa bershan. أنا أصلا أنا هرجع دي فين جودة جيسي أنا أرسي دي فين جودة جيسي أنا بالي دجي وأن أورمو دانجي إرجع جنده هي قرات تانية كتي يصير هرجع تاني نعرب سايرتن أنا هي هرجع مدي سنين جرجارة جرا ور أرسي دان أوكي أرسي دان أباك هي مقالات إيراتي خلاص نديس هرجع جلاتي Bakka naafati ollaree anis ita yaabaranis way walla olla dhalanne خلاص yaa budda dhadheeyyaatti naafati. أرى إيجلتني فرعنا الإساء بك ومتى وأستي الدجال هنا Afaan keenya dhiisi bakka afaan harargeen haasayin. Bakka afaan olii haasayi. عجائب Ilaji amma booda ila jechuu baattee haa weelik afaan keenya dhiisi. Ila boo hojii. bar muniraatana edamari isiin itlaan isiin ta'arsiidha dha bakka dhiisaa micayyoo isii jecha ture bar dhaga'uun ture bar biidoo waraabamtee namaan Wallaahi ati jira jirtaa? no biidoo waraabamtee baan dhageen ture biidoo waraabamtee poost godhamee ture bar si ergaa qoon Mee naa ergi wallaahi nagarree qaban. no biidoo jira micoota akka poost godhe Eebaraan haasuma dhiisanii fi barmichi yoo bakka dhiisaa arsiidhaan jee yoo harargeeftumu jiratan bakka hayyee dhiisaa jee. Niin balleessa yoo arsuma taatee baatee jee. Habib barra kun nuti gaafama oromoo inni dhufne san bikka feenetti illee gone nama qeebalama bar rakkoon hin jiru bar bakka jechuun arraban jaaladhu ni beektaa uf bismillah arraban jaaladhu bar. Arrabni waan jaalatan hin qabu. Namni kuni ati imma gabbaatee hangana dubbachuun kun naaf hin taane maaliif akkuma amma duraa uste sadii akka nama dhaga'iitti zimbara akka jaamarree zimmitaa warqina hojii mukuta akka takkatti fayyadamaa dhiifama afaan amaaraa kanaani. Oromoon barii gandummaa gandoo fi himachuun gandoo kiyya ni madde bar bikkaan irraa dhufee ni madde bar amma. Naa kabajuu qabdan.